humna sagalee waaqayyootiin yoo guutamnedha. Humna bidda waaqayyootiin yoo guutamnedha. Hafuurri waaqayyoos immoo yoo nurra ta'edha. Naa mee sagalee waaqayyoo nan dubbisa. Hojii ergamootaa boqonnaa 2 tokkorraa kaasee akkas jedha. Ayyaanni guyyaa 50ffaa inni Pheenxeqoonxee jedhamee beekame yommuu ga'e hundinuu iddoo tokkotti walitti ni qabaman. Dingatas huursaan waaqa irraa akka bubbee bubbisuutti dhaga'ame. Manicha isaan keessa jiranis ni guute. Arraba ibiddaa kan fakkaatan isaanitti ni mul'atan. Gargar tamsa'anis. Wanti akka arraba ibiddaa kun tokkoon isaanii irra ni ta'an. Yommus hundumti isaanii hafuura qulqulluudhaan ni guutaman. Akka hafuurri dubbachuu isaaniif kennetti afaan garaa garaa ni dubbatan yookaan dubbachuu jalqaban. Ameen ameen. Hundumti isaanii jedhadhoo kana keessatti lakkoofsa 4 yommus hundumti isaanii hafuura qulqulluudhaan ni guutamanii. Waan biraatiin hin jenne, dubbiidhaan guutaman hin jenne, qocollootiin guutaman hin jenne, xuraammaatiin guutaman hin jenne, waan biyya lafaatiin guutaman hin jenne. Sagaleen kun kutaa kana keessatti hafuura qulqulluudhaan guutamanii. Haaleluuyaa. Egaa hafuura qulqulluu yeroo baay'ee labsuu nan jaalladha. Waa'ee hafuura qulqulluu dubbachuu nan jaalladha. Waldaan kiristaanaa kan adda ishee godhu biyya lafaarraa, walga'iirraa, amantaalee garaa garaarraa kana adda ishee godhu beektaa? Hafuura qulqulluudhaan socho'uu isheeti. Hafuura qulqulluudhaan guutamuu isheeti. Hafuura qulqulluuttis immoo amanuu isheeti. Hafuurri qulqulluun ijaan hin argamu. Hafuurri qulqulluun hojii isaatiin mul'ata. Gaafa si fayyisu, gaafa nagaa kee deebisu, gaafa abdii kee haaressu, gaafa humna kee haaressu. Hafuura qulqulluu. Hafuurri qulqulluun sadan waaqayyo tokko keessaa isa tokkodha. Uumaadha. Jiraachisaadha. Mootummaa waaqayyoof immoo kan nu qopheessudha. Jireenya bara baraaf kan nu qopheessudha. Hafuurri qulqulluun in qulqulleessa. Hafuurri qulqulluun in haaressa. Hafuurri qulqulluun cubbuutti nu qulleessa. Hafuurri qulqulluun haara'umsa kenna. Kanaaf dirqama hafuurri qulqulluun amanataa tokko tokko irratti barbaachisaadha jechuudha. Ilaasanitti ani himaa. Namni tokko uffannaa malee deemuu akka hin dandeenye uffannaa beektu mitiire. Uffannaa masuma biyya lafaatti uffannoo jechuudha. Uffata. Namni qullaa deeme akkuma leeyya'u. Namni qullaa deeme akkuma qaana'u. Namni amma akkuma uffata uffatee deemu miti. Otoo qullaa isaa deeme namni isa baqata. Namni si baqata. Otoo qullaa kee deemte si baqata namni. Yookiin sitti nama baqata yookiin nama si baqata. Hin baqata. Qullaan baay'ee badduu beektaa. Namni gaafa qullaatu of jibba, ofuma isaa of jibba. Hin baqata akka maraatu ta'a. Qullaa isaa kan sin baqanne beektaa? Qullaatee kan sin baqanne maraatuudha. Qullaa isaa kan sitti fiigu maraatuudha. Maal jechuu barbaadeenii?
Aniif isinii amantoonni ijoolleen Waaqayyoo tajaajiltoonni hundinuu kan dhiiga Yesus Kiristoosiin bitaman hundinuu hafuura qulqulluu yoo hin qabaanne akka nama qullaa sanaati. Hafuura qulqulluutu qullaa keenya dhoksa. Hafuura qulqulluutu mudaa keenya dhoksa. Yoo hafuurri qulqulluun nurra hin jiraanne, gaafa hafuura qulqulluun nurraa sokke, gaafa ayyaanni Waaqayyoo nurra hin jiraanne, gaafa dibanni Waaqayyoo nurra hin jiraanne, akka nama salphoo wayiiti. Akka nama waa hateeti. Akka nama ejjeeti. Gaafan jedhu dubbii keenyatu salphata. Haasaa keenyatu salphata. Fudhatama hin qabnu. Hafuura qulqulluu malee fudhatamni hin jiru. Hafuura qulqulluu malee geeddaramsi hin jiru. ያለ መንፈስ ቅዱስ ያለ እግዚአብሔር ቃል ያለ እግዚአብሔር መንፈስ ምንም ስኬታማ የለም። ኖ ሰክሰስፉል ስኬታማ የለም። milkaa'inni hin jiru. Geeddaramsi hin jiru. Kanaaf hojii ergamootaa boqonnaa tokko keessatti gaafa ilaallu akkas jedha. Boqonnaa tokko lakkoofsa 8 irratti isin garuu jedha hafuurri qulqulluun yommuu isin irra bu'u humna ni godhattu. Yerusaalemitti, Yihudaatti, Yihudaa hundumaatti, Samaariyaatti, hamma handaara lafaatti dhugaa baatu koo ni taatu isaaniin jedhee jedha. Isin jedha hafuurri qulqulluun yeroo isin irra ni bu'u humna ni argattu. Humna. Dirqama hafuurri qulqulluun barbaachisaadha. Akka namni wayyaa uffatee deemu yookaan akka loltuun tokko meeshaa lolaa hidhattee adeemtu, wattaadarri tokko hidhatee adeemu, qullaasaa yoo deeme lolee mo'achuu akka hin dandeenye, qullaasaa yoo deeme dirree irratti akka du'u, akka booji'amu, hafuura qulqulluun qabnu taanaaf aniif isini dirree irratti mo'amuu dandeenya. Seexani nu mo'uu danda'a. Ejjummaan nu mo'uu danda'a. Xuraa'ummaan nu mo'uu danda'a. Halaalummaan nu mo'uu danda'a. Qocolloodhaan, dubbiidhaan, arrabsoodhaan mo'amuu dandeenya. Dhaabbannee Waaqayyoon eeggachuu hin dandeenye. Mootummaa Waaqayyoo bira gahuu hin dandeenye. Mootummaa Waaqayyoo bira akka nuyi geenyu kan nu taasisu. Akkasumas wangeela akka labsinu. Akkasumas akka barsiisnu. Kennaa Waaqayyoo nutti laateen tajaajiluu kan dandeenyu dhaabbannee haala mijataaf haala mijataa hin taane keessatti hafuurri qulqulluun yoo nurra jiraatedha. Hafuura qulqulluudhaan yoo guutamnedha. Kanaaf hafuurri qulqulluu yommuu isinirra fuudhu Yesus Kiristoos bartoota isaatiin humna hin argattu. Samaariyaadhaa, Yihudaadhaa, hanga daangaa lafaatti hin adeemtu jedhe. Dhugaa baatu kun taatu, wangeela labsitu, lafa wangeelli hin geenye hin geessistu. Ilaa ofuma ofiiyyuu ofuma keenyaaf kadhachuuf gaafa manuma jirtu keessatti gaafa kadhattu, gaafa jilbeeffattee kadhachuudhaaf jettu. Hafuura qulqulluun sirra hin jiru taanaan beektaa dandeessi jilbeeffatteen kadhattu. Humni hafuura qulqulluu si dhufu taanaan ofuma keefuu dandeesseen kadhattu. Dandeessee hin tajaajiltu. Nama tajaajiluu miti, namaaf kadhachuu miti, mataa keefiyyuu hafuurri qulqulluun si barbaachisa. Mataa keenyaaf, jireenya keenyaaf, jilbeeffannee kadhachuuf. Kanaaf maal isiniin jedhe beektaa jalqabaa? Waldaa kiristaanaa adda kan ishee godhu biyya lafaarraa, walgahii biyya lafaarraa hafuura qulqulluudhaan socho'uu isheeti. Macaafa qulqulluu kana namni baay'een dubbisuu danda'a. Musliimonni hin dubbisu, abbooliin amantaa garaa garaa, bakka amantaalee garaa garaan dubbisu macaafa qulqulluu kana. Saayinsistoonni hin dubbisu. Garuu ergaa macaafa kana qoratanii bira gahuu hin danda'an. Isaaniif hin galu. Dubbii macaafaa akka nuuf galu kan nu taasisu, dubbiin sagalee Waaqayyoo gaafa barsiifamu akka nu galu kan nu taasisu hafuura qulqulluudha.
Sagalee Waaqayyoo kanatti amantee dinqiin garaa garaa akka ta'u, fayyinni akka ta'u, hafuurri hamaan akka waraanamu, seexanni akka waraanamu, namoonni dhukkubatti akka fayyanii kan taasisu hafuura qulqulluudha. Hafuura qulqulluudha. Kanaaf namni hafuura qulqulluu hin qabne, namni hafuura Waaqayyoon hin guutamne hiyyeessa du'aadha. Rakkataadha. Dhaqa hiyyeessa. Hiyyeessa keessaa hiyyeessa sabataadha. Namni hafuura qulqulluudhaan guutame sooressa caala. Hafuura qulqulluudhaan guutamuun jechuun Kiristoosiin guutamuu jechuudha. Hafuura qulqulluu dhabuu jechuun immoo Kiristoosiin dhabuu jechuudha. Aloonni al takka akkana jedhu maali sagalee Waaqayyoon dubbifadhee tasgabbaa'ee kadhadhee jedhu. Nyaata gaafa nyaattu namoota wajjin yeroo nyaatan nyaata hamma dandeessu shaammattee nyaatte malee namni si jalaa fixuu danda'a. Hafuurri qulqulluunis fedhii keenya barbaada. Kaka'umsa keessa keenya yoo nu hin guutamne yoo nu isaaf of kennine inni dafee nu seena. Dafee nu guuta. Caalennee yoo teenye immoo nutti hin bu'u. Waaqayyo fedhii ilaala jarana. Hafuurri qulqulluun fedha qabaa, miira qabaa, qaama qaba. Nu guuta. Lapheen keenya yoo baname, keessi keenya isa barbaadne hafuurri qulqulluun nu guuta. Nu guute immoo fayyuma ta'a miti, akka bishaanis si keessa ta'a miti. Hojii isaa hojjeta si keessatti. Dinqii isaa hojjeta. Ulfina isaa hojjeta. Irree isaa mul'isa. Waaqummaa isaa mul'isa. Hafuurri qulqulluun beektaa yeroo si guutu inni jalqabaa cubbuutti si qulqulleessa. Cubbuu sirraa miica. Si qulqulleessa. Cubbuutti, jallinatti, hammeenyatti. Kanaaf ikkoo arrabumti keenya kun gaafa Phaawulos dubbatu yookaan macaafaa haaraa keessatti arraba kana biyyi lafaa arraba keenya kana leenjii yuunivarsiitii galtee, kolleejjii galtee, barnoota sadarkaa ol'aanoo galtee arrabni kun leenji'uu kan hin dandeenye. Arrabni kun baratee sirrachuu kan hin dandeenye. Hafuurri Waaqayyo immoo arraba keenya kana maal hin godha? Leenjisan sirreessa. Maal jechuu barbaadanii? Manoomni tokko pirooseefarii kan barate, dooktireetii kan qabu, PhD kan qabu. Iddoo guddaa ka'e garuu arrabni isaa hin jijjiiramu, jireenyi isaa hin jijjiiramu. Barnootaan guddate jedhama malee hojiin isaa hojii badaadha. Hojiin isaa hojii gadheedha. Maaliif beektaa? Hafuura qulqulluun qabure. Guutummaa guutuutti kan nama jijjiiru hafuura Waaqayyoodha. Sobarraa kan nama jijjiiru. Ejjarraa kan nama jijjiiru. Hannarraa kan nama jijjiiru. Akkaataa qabannaa keenya ittiin hafuura qulqulluu guutamneetu malee hafuura qulqulluu nama jijjiira bakka. Phaawulosin ikkoo hin jijjiire. Phaawulos waldaa kiristaanaa ari'atu Saa'ol isa ture sana. Hojii ergamootaa boqonnaa 9 gaafa laallu Phaawulos waldaa kiristaanaa ari'ata ture. Waldaa kiristaanaa dhiibbata ture. Nama Isxifaanos irratti illee namoota bara sanaa keessaa walii galuudhaan Isxifaanos akka ajjeefamu kan taasise tokko Phaawulos. Hojii ergamootaa boqonnaa 9 irratti manni gaafa laallu guyyaa tokkotu waldaa kiristaanaa ari'atu mandara Damaasqoo keessa toonni fiiguuti. Bakakkaadhaan duumessa keessaan balaqqeessaan Waaqayyo itti mul'ate. Ija isaan jaamse. Lafaan isa dha'e. Sasi ari'atu ganama kana la hafuurri Waaqayyo lafaan dha'a. Mul'ata kee kan ari'atu, nagaa kee kan ari'atu, fayyaa kee kan ari'atu, eebba kee kan ari'atu. Hallelujah. Yes, my God. Thank you, Jesus. Anaaf maal jechuu barbaadeni? Hafuurri qulqulluun seenaa namaa jijjiira. Namumti kaleessa waldaa kiristaanaa ari'atu. Namumti waldaa kiristaanaa diiguudhaaf fiigu kuni har'a garuu Yesuusin argatee nama gootummaa wangeelaa dubbatu, nama waldaa kiristaanaa hedduu hundeesse. Fakkeenya dhalootaaf kan ta'e Phaawulos seenaa isaa maaltu jijjiire? Hafuura qulqulluu jijjiire. Seenaa isaa Kiristoos jijjiire. Har'as jijjiira. Jalina keessa kan jirtu, hammeenya keessa kan jirtu, xuraa'ummaa keessa kan jirtu, soba keessa kan jirtu, baay'eechi keessa Waaqayyo si jijjiira. Kottu gara Yesuus hin jijjiiramta, hin geeddaramta.
hin geeddaramta. Akka namaa isheen ejjituudha eessi biran darbu. Akka namaa isheen hattuudha, sobduudha, waliin ootuudha eessi biran darbu. Sirraa lafa naqee si qulqulleessee qodaa qulqullaa'aa si taasisa. Nama gaarii si taasisa. Nama qajeelaa si taasisa. Ulfina isaaf si taasisa. Hammuma seexanni sitti fayyadamuu barbaadu, hammuma biyyi lafaa kun sitti taphachuu barbaadu, sirraa lafaan dha'ee Waaqayyo qodaa qulqullaa'aa si godhata. Siin dubbata, siin hojii isaa hojjeta. Ameen ameen. Kanaaf egaa hojii ergamoota boqonnaa 2 bakkan sila dubbise gaafa laallu. Guyyaa tokko jedha guyyaa Pheenxeqoonxee jedhamu. Guyyaa Pheenxeqoonxee jechuun egaa yeroo sanatti guyyaa ayyaanaadha. Guyyaa namoonni itti wal gahani ka addunyaa kanaatti. Guyyaatti wal gahani, gurguddoonni wal gahani, safararraa, fagoorraa, eessarraa iddootti wal gahani. Guyyaa Pheenxeqoonxee kan jedhamu. Guyyaa sana jedha bartoonni gooftaa iddoo sanatti wal gahanii gara namoota 120 kan ta'anii hin kadhatu turanii hin kadhatu. Otoo isaan kadhatanii jedha walitti qabamanii iddoo tokkotti bakka tokkotti akkas jedhamti egaa sagalee Waaqayyoo. Sin maqaa kootii yoo walitti qabamtanii tokkos 2 3 isaa olis yoo taatanii ani gidduu keessanitti nan argaman jedhu. Kutaa kana keessatti walitti qabamanii hin kadhatu turanii fuula Waaqayyoo hin barbaaddatu turani. Otoo isaan kadhachaa jiranii gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kaleessa inni wangeela Yohaannis boqonnaa 14 irratti dubbate ani nan deema. Hafuura koon sinii ergaa. Hafuurichaan humna godhattu. Hafuurichaan haaromsa argattu. Hafuurichi isin fuudhee ni deema gara biyya lafaa guutuu hundumaatti inni jedhee Yesuus Kiristoos abdii isaaniif gale. Hafuura koon sinii ergaa. Humna koon sinii ergaa. Yoon deeme sinii wayyaa. Hafuura koon sinii erga jedhee Yesuus inni abdachiise. Hojii ergamoota boqonnaa 2 irratti egaa Yesuus Kiristoos inni kaleessa ofuma isaa lafa kanarra deddeebi'ee hojjechaa ture. Kaleessa bartoonni gooftaa humna hin arganne, hafuura qulqulluun arganne, akkasumaan gooftaa wajjin deddeebi'aa turanii, akkasumaan isa wajjin hin deebanii dinqii ilaalaa turanii, dinqii kana fudhanne ofitti, hafuura kana fudhanne ofitti. Ilaa hafuurri Waaqayyo hafuura dinqii godhudha. Yesuus ofuma isaa hojii hojjechaa ture. Bartoonni gooftaa ijaan ilaalaa turan malee, dhagaa turan malee dinqii kana keessa hin galle, hojii kana keessa hin galle. Ilaasittanii ganama kana hangarraatti amantee hangarraatti too tajaajiltu dinqii hafuura qulqulluu keessa kan hin galle, hafuura Waaqayyoo keessa kan hin galle, hafuura qulqulluu kan hin arganne, hafuura qulqulluudhaan kan hin guutamne sittan hima. Har'a ganama kana Waaqayyootti si guuta. Har'a ganama kana hin guutamta. Har'a ganama kana hin jijjiiramta. Akka nama addaan taata. Nama haaraan taata. Hafuurri Waaqayyoo nama haaraa nama godha. Hafuurri Waaqayyoo nama geeddara nama jijjiira. Bartoonni Yesuus Kiristoos ganamoonni 120 ta'anii otoo huursanii otoo kadhatanii otoo isaan kadhataa jiranii hafuurri Waaqayyoo isaan irra dhufee jedha. Hafuurri Waaqayyoo isaan irra dhufee huursaatiin sagalee addaatiin sagalee humnaatiin sagalee dhageessisuudhaan isaan irra dhufee hafuurri Waaqayyoo isaan irra bulee jedha. Hallelujah. Mee ganama kana sirraa dhufu hafuurri Waaqayyoo. Ganama kana sirraa dhufu humni Waaqayyoo. Ganama kana sirraa dhufu irreen Waaqayyoo. Ganama kana sirraa dhufu dinqii Waaqayyoo bitti Waaqayyoo. Maakaatuuraa laabaatii maakiroolee beeken terelee jenene kilaariyaa. Irra dhufee gaafa isaan irra dhufu abiddaan bifa abiddaan isaan irra bubbee bifa abiddaan ciccitee tokko tokko namoota hundumaarran bu'ee humna hafuura qulqulluudhaan hin guutaman jedha lakkoobsa 4 irratti boqonnaa 2 lakkoobsa 4 hojii ergamoota hin guutamani namoonni hundumtuu jedha. Namoonni 120 hundumtuu hin guutaman. Hanguutamee faarfattoota qofaan jedhu, raajota qofaan jedhu, sabaakota qofaan jedhu, hundumaatu guutame. Ganama kana hundumni keessan guutama. Hafuurri Waaqayyoo raajii guuteessa kan dhiisu miti. Lallabaa guuteessa kan dhiisu miti. Faarfataa guuteessa kan dhiisu miti. Elaati qophaa'i malee kadhadhu maleela. Guutamuudhaaf kadhadhu malee. Guutamuudhaaf yaada tokkummaa qabaadhu. Jaalala qabaadhu. Qulqullummaa qabaadhu malee fuula Waaqayyoo barbaadi malee. Ganama kanattis hin guutamta.
ganama kanatti isin guutamta. Waldoolii garaa garaa keessaa kan dhuftan, iddoo garaa garaa keessaa kan dhuftan, dhagaa tajaajiltoonni, dhagaa kan raajanii, dhagaa kan faarfattanii, dhagaa kan gaggeessitanii, hafuurri qulqulluun isin barbaachisa. Sakaleessaan olitti, yeroo darbeen olitti, hafuurri waaqayyoo si barbaachisa. Isa kan si fuudhee kan si deemu, isa ergaa kan sitti dubbatu, isa akka ati barsiistu kan godhu, isa akka ati lallabdu kan godhu, isa akka saba akka ati gaggeessitu kan godhu, isa akka hoolota waaqayyoo qabdee ba'aa ijoollee waaqayyoo baattee ijoollee waaqayyoo akka ati gaggeessitu, hoolota waaqayyoo akka ati eegdu kan si taasisu hafuura qulqulluudha. Maqaa Yesuusiin guutamaa, 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 guutamaa isaan irra bu'ee jedha. Afaan garaa garaa dubbatanii, afaan haaraan dubbatanii, tarararararar godhanii, inni tokko siin dubbate, inni tokko siin dubbate, inni tokko gamaan dubbata, inni tokko garanaan dubbata. Maashaakaa tuuraa laabaatiyaa. Emme afaan haaraa keessa warri afaan haaraa qabdan afaan haaraa keessan gadhiifadhaa. Afaan haaraan elabeettaa hidhaa hiika. Afaan haaraan elaa gaara galagasha. Afaan haaraan elaa tulluu galagasha. Afaan haaraan elaa si qulqulleessa. Masaakaa tuuraa laabaatii makruu jiinii ክሎር ቲኒሚ ጎንታ የእግዚአብሔር መንፈስ በእግዚአብሔር መንፈስ መሙላት ግድ ነው። ይሄ ወደን አይደለም፣ የግድ መሙላት አለብን። በቃ ድርቀመ ጉተሙ ቀብናኒ ንኩን ጃለነ ሚቲ ፍረ ቁልቁሉ ዳዮ ጉተምቴ መለቲ ነመሚቲ ስተንባ ነመሚቲ ፍረ ቁልቁሉ ዳንን ጉተምኑ ታና ቆዳ ሰይጣናት በቃ ማርሳ ጴንጤ ጀራም ጴንጤና ፍረ ቁልቁሉ ዳን ቤከምቲ ባኪ ፍረ ቁልቁሉ ዳን ቤከምቲ ሻካ ቱራ ላባቲያ በቀጣ ቢዲ በበው በቀጥ ረክኒ በቀካምቡር አፋና ራሸታ ታታታታታታታ አሜን 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 ሎሎቲ ካፖራ ላባጋንቶራ ላባጂኒ ሚክላሪያ ሁንዱምቱ አፋን አራን ዱበተኒ አፋን ገራገራ እንዱበተኒ ጀዳ ሁንዱምቱ ሲንዱብሱ ረዴቤ yommuu hundumti isaanii hafuura qulqulluudhaan guutamani akka hafuura dubbachuun isaaniif kennetti afaan garaa garaa dubbachuu jalqaban. Akka dubbachuun isaaniif kennametti akka hafuurri qulqulluun isaaniif kennetti afaan garaa garaa dubbatan. Ilaala hafuurri qulqulluun afaan garaa garaa namaa kenna, lisaanii garaa garaa namaa kenna. Hafuurri qulqulluun kennaa garaa garaa, ayyaana garaa garaa, dibata garaa garaa namaaf kenna. Kennaa argachuuf ijoo, kennaa ayyaana kadhachuuf, kennaa ayyaana argachuuf, kennaa dibata argachuuf dursa hafuura qulqulluudhaan guutamuu qabna. Yoo hafuura qulqulluudhaan guutamne kennaan nu keessatti argama, kennaan nu keessatti biqila, kennaan ayyaana, kennaan raajummaa, kennaan mul'ata. Dura isa abbaa ta'e, dura isa waan hundumaa ta'e hafuurichaan guutamna. Sana booda immoo hafuurichi maal nu godha beektaa? Kennaa garaa garaa akka fedha isaatti, akka jaalala isaatti nuuf kenna. Hafuurichi tokko, abbaan kennaa tokko, waaqayyo tokko, garuu immoo kennaa immoo bifa adda addaan amantootaaf hin kennaa akkuma jedhamee barreeffamee jiru. Hafuura qulqulluudhaan guutamne kennoolee garaa garaa immoo fudhachuu qabna. Maalitu hafuura qulqulluudhaan hin guutamiini raajummaadhaan na dibee, lallabaan na dibee, maaloon na dibee jechuun qabnu dura guutamuudha. Na guutii jenna bakka dura. Hafuura qulqulluu jechuun immoo waaqayyo jechuudha. Waaqayyo jechuun immoo Kiristoos jechuudha. As gaafannu immoo humna kenna guutii, guutummaa hafuura kenna guutii. Yoos nan dibamaa, yoos nan geeddaramaa jechuu qabna. Ameen. Kanaaf egaa lakkoofsa 5 irraa mee annee kaasni dubbifanna. Baay'ee kan natti tolu
akkasumatti nan dubbadha. Boqonnaa lama lakkoofsa 14 irraa kaasee Phexros yeroo inni itti humnaan ka'ee dinqiidhaan ka'ee dubbatu nagarra. Ilaalaa. Humnaan ka'ee dinqiidhaan ka'ee Phexros. Erga hafuura qulqulluu guutamee. Kaleessa hin gadde namni kun dabeessa ture. Kaleessa namni kun nama Kiristoos hin ganu ture. Anos hin beekuu jedhe. Nama sagane. Anos hin beeku. Lakkisa anos hin beeku. Bartoonni gooftaan hundumtuu dhiisanii baqatan. Maaliif baqatan beektaa gaafa Yesuus Kiristoos qabamu jarri kun hafuura qulqulluudhaan hin guutamne. Humna hin arganne. Silaa isa dhiisanii hin baqatan. Har'a namoonni tokko tokko wangeela dhiisanii maaliif baqatu beektaa? Gara biyya lafaatti maaliif deebi'u? Gara ejjaatti maaliif deebi'u? Gara sobaatti maaliif deebi'u? Rakkina keessa dhaabbachuu maaliif dadhabu? Qorumsa keessa maaliif dhaabbachuu dadhabu beektaa? Humna hafuura qulqulluutiin hin guutamne bakka. Namni humna hafuura qulqulluutiin hin guutame hamma dhumaatti illee morma isaa laata wangeelaaf. Morma isaa kenna. Dhugaa Waaqayyooti. Morma isaa kenna. Beelaaf, arrabsoof, qocolloof iddoon gadhiisu. Sa'aloonni keenya bara keenya ammaa abaluun kana na godhee, jaarsi waldaan kana na godhee, paastariin kana na godhee, abaluun kana na godhee, abaluuf jedhee waldaa dhiisee, abaluuf jedhee waldaa dhiisee, abaluu xayyaana kunarraa haatee, abaluutu mul'ata kunarraa lafaan dhee, abaluu suwaamee waldaatti. Dura guutame hafuura qulqulluudhaan. Nama maqaan balleessi. Warra hafuura qulqulluudhaan jirre beektu maqaa nama balleessu. Abaluun akkas godhee, abaluun akkas godhee, medda kersoo. Seexana warri kun maqaa nama kan balleessan, waa'ee namaa kan naasan. Seexana warra guutamedha warri kun. Bokoksee wayii. Isheen kana na goote, abaluun kana na goote, otoo isheen akkas gootu, otoo inni akkas godhu anuun tajaajilu. Waaqadha maaf dhibu? Waaqadha maaliif tajaajilu ibsita? Of ilaali dura ofiiki. Tokko tokko otoo ofiin argii waa'ee nama haasaa beektaa. Isa isheen dubbii Waaqayyoo fettee, sagalee Waaqayyoo fettee xaartu, waliif gad fiigdu. Sani dubbii Waaqayyoof jedhee waliif gad fiigu. Tokko tokko maqaa si balleessuudhaaf booddee kee kan kaatu jira. Seexanatti bate warra kana. Warra kanaaf iddoon kennina. Iddoon laatina. Utaaltee dadhabdee, utaalee dadhabee boolla ofuma isaa qotee qopheessatu ofuma isaa kee boollichumatti gala. Boolla si buusuufi beektaa, si cabsuufi. Gurran kenninaa warra waa'ee keessan odeessaniif. Warra maqaa isin balleessaniif gurran kenninaa. Gurran kenninaa, yaada keessan hin kenninaa. Hafuura Waaqayyoo dhagaa, hafuura qulqulluun guutamaa. Waaqayyoo dhagaa. Har'a kan dhaloota keenya balleesse beektu oduu dhaga'uudha. Oduu. Beekaa. Oduu dhaga'u. Haasaa hin taane dhaga'u. Oduu funaanuu. Amma Waaqayyoon kadhatutti, amma hafuura qulqulluu kadhachuu qabutti oduu funaana. Guutan onlaayinii kana keessa kan ta'an kana keessa iyyuu jiru oduu funaanan. Warra oduu funaanan. Warra oduu sassaaban. Oduun gaarii miti. Oduun beektuu biyya lafaa diiga. Oduun dhaloota balleessa. Oduun dhaloota jeeqa. Oduun dhaloota karaatti hambisa. Oduun qullaa nama godha. Oduun yeroo kee nyaata. Saayitii kee guba. Hamma oduu odeessutti namni otoo kadhate. Hamma waa'ee namaa haasa'utti otoo kadhate. Hamma feesbuukii adda addaa irra bahee miidiyaa adda addaa irra bahee oduu funaan yeroo isaa guba. Waaqayyoon otoo kadhatee baay'ee gaarummaa qaba. Baay'ee ulfina qaba.
Isa kana cabsuudhaaf immoo hafuura qulqulluudhaan guutamuun barbaachisaadha. Yoo hafuura qulqulluudhaan guutamne malee wangeela labsuun nutti ulfaata. Warra otoo hafuura qulqulluudhaan hin guutamin wangeela labsanii lagan ce'an utaalaniitu beektaa akka jabbi calacoo utaaleetu bidduutti dhaaba. Miiraan utaalee sinsinniidhaan waan hojjetamu miti hojiin Waaqayyoo. Miiraanis kan hojjetamu miti hojiin Waaqayyoo. Hojiin Waaqayyoo guutaminsa hafuura qulqulluudhaan. Warri guutaminsa hafuura qulqulluudhaan tajaajilanii baroota darbanii tajaajilu. Kaayyoof mul'anni isaanii karaatti nafu. Ergamni isaanii karaatti nafu. Dibanni isaanii karaatti nafu. Kennaan isaanii karaatti nafu. Ayyaanni isaanii karaatti nafu. Waaqayyo injifannoo isaaniif kenna. Kanaaf Phexros gaafa hafuura qulqulluudhaan guutaman namoonni 120 suni namoonni biyya sanaa iddoo garaa garaarraa warri dhufanii maal ta'anii jarri kuni jedhan. Isaan afaan keenya haasaa jiru. Isaan waa'ee keenya haasaa jiru. Jarri kun hin machaanii maal ta'anii jedhan. Phexros garuu akkas jedhe. Amma ganama keessa sa'aatiin 3dha. Nuyi buushii nunne. Nuyi daadhii nunne. Wanta nama macheessu nunne. Hafuura qulqulluutu nu guute malee isuma isin ajjeestan, isuma isin fannistan ilma Waaqayyoo isa jiraataa Masiihii qulqulluu sanatu hafuura isaa nuuf erge, humna isaa nuuf erge, humna isaan guutamne, hafuura isaan guutamne, dhagahaa, dhaggeeffadhaa jedheetu gootummaadhaan humna hafuura qulqulluudhaan guutamee namni kaleessa nama tokko dura dhaabbatee Yesuus gooftaadha hin jenne. Namni kaleessa nam tokko hin amansiisne al takkaatti namoota 3,000 daqiiqaa 10 kan hin caalle keessatti jedha. Kitaaba biraarra gaafa laallu daqiiqaa 10 keessatti kan hin caalle yookaan barumsa teoloojii keessatti daqiiqaa 10 keessatti 10 kan hin caalle keessatti wangeela lallabuudhaan namoota 3,000 ol kan ta'anii gara gooftaa fide hin amansiise. Namoonni dubbicha dhagahanii lallabicha dhagahanii hin booji'amani. Kana gaajoo humnaan guutamuun namni akka booji'amu nama taasisa. Dubbii kee namni booji'ama. Lallaba kee dhaloonni booji'ama. Barsiisuu kee dhaloonni booji'ama. Uffee si jechisiisa. Lallaba tokko yeroo waggeeffattu, kadhata tokko yeroo waggeeffattu. Ameen. Kana immoo kan godhu Waaqayyoodha. Kana immoo kan godhu hafuura qulqulluudha. Kanaaf guutamaa haa guutamnu hafuura Waaqayyoo. Kadhadhaa. Hafuura Waaqayyoodhaan guutamuuf kadhachuun nu barbaachisa. Barbaaduun nu barbaachisa. Dheebochuun nu barbaachisa. Beela'uun nu barbaachisa hafuura Waaqayyoo. Maximaat bakka. Dheebochuu, beela'uu, barbaaduu. Hafuura qulqulluun beelonu hin dheebonnu hin barbaannu taanaan guutamuu hin dandeenyu. Karaa deemaa miti hafuurri Waaqayyoo. Fayyuma ofii akkuma kosii wayii si keessan buufatu sirran buufatu. Warra kaayyoodhaan isa barbaadan, warra isaaniif gale, warra kadhatanii soomanii fuula isaa barbaadan isaan guuta. Isaan guutuu qofaa miti. Dinqii garaa garaatiin isaan gaggeessa. Ni lammaffaa hafuura qulqulluudhaan guutamuudhaaf qulqullummaan deddeebi'uu qabna. Qulqullummaadhaaf jiraachuu qabna. Qulqulluu ta'uu qabna. Akkuma Kiristoos qulqulluu ta'e yookaan sagalee Waaqayyoo akkuma qulqulluu ta'e isinis naaf qulqullaa jedhamti qulqullaa'ota ta'uu qabna. Bakka biyya lafaarraa adda ba'uu qabna. Hojii seexanaarraa adda ba'uu qabna. Hojii dukkanaa keessaa bahuu qabna. Soba keessaa, ejja keessaa, xuraa'ummaa keessaa, jireenya of tuuluu, jireenya waliin dha'uu, jireenya waliin fakkeessuu keessaa adda ba'uu qabna. Waa'ee of tuultotaas hin barsiisa hin ture. Nama of tuulu, namni of tuulu beektaa gorsa namaa dhaga'u of tuultuu
Fuula qulqulluun garuu gadi jettee yaada namaa akkati dhageessu. Gorsa obboleessa kee akkati dhageessu taasisa. Gadi jettee akkati tajaajiltu. Of tuultonni garuu kan koo malee tajaajiltoonni baay'een jiru kan koo malee. Kan koo malee yoo isaan dubbatan malee warra kaanii fudhataman qabu. Taraatti kan nama laalan warra of tuulan. Fisaanii gararraa of kaa'u siin immoo taraatti si laalu. Kan kee sagalee kee dhaggeeffatan, kan kee lallaba kee dhaggeeffatan, kan kee tajaajila kee dhaggeeffatan, kan kee waan ati gorsitu dhaggeeffatan, kan isaan immoo beektaa fuudhanii ba'aa meeqa sirra naqu of tuultota. Guutan mana Waaqayyoo keessa. Kan akka koo barsiisu hin jiru, kan akka koo raaju hin jiru, kan akka koo kadhatu hin jiru. Ajaa'ib! Inni kun kan seexanaati. Kan akka koo malee amma koo kan ga'u hin jiru. Aanummaa isaanii kan labsan jiru. ትዕቢተኞች of tuultota warri kun. Of tuultota amma Waaqayyoon ciiggaa jedha. Hin ciiggaa. Hin jibbachuudha Waaqayyo. Furri Waaqayyo gaafa namarra ta'u beektaa gadi jettee akkati tajaajiltu si taasisa. Of tuultonni hin darbatamu. Kuma seexanni of tuulummaadhaan darbatame miti. Arras tajaajiltoonni baay'ee kan darbamanii, tajaajiltoonni baay'een kan kufanii, of tuulummaarraa kan ka'e. Gaafa of tuulummaatti kaatu immoo hafuura ejjummaa feesitti gala iddoo hin jirredha. Akka koo namni akka koo hin jiru jetta miti. Namni akka koo lallabu, namni akka koo raaju hin jiru jetta miti. Waanuma ta'e tokko si jala keessa seexanni isa dhiira jala waanuma bareedaa tokko dubartii bareedduu tokko ishee dubartii tokko lammoo dhiiroo bareedaa tokko jala qabdeetu boqqooti lafaan nuti. Yookiin immoo waanuma ta'e tokko of tuultota jala birri jala kaa'uudhaan seexan waanuma tokko jala kaa'uudhaan waan inni bira darbuu hin dandeenye mataadhaan dhaabdiin fuute. Naqa akkan kufneef akkan cabneef gadi jennee Waaqayyoon tajaajiluu gorsa walii dhaga'uu jaalalaan deddeebi'uu nu barbaachisa. Kanaaf hafuura qulqulluudhaan guutamuuf of tuulummaarraa bilisa ta'uu qabna. Gadi jennee Waaqayyoon tajaajiluu qabna. Hafuura qulqulluudhaanis guutamuudhaafis immoo obsinee Waaqayyoon eeggachuudha. Bakka inni guyyaati jettetti ta'uu isuu danda'a hafuura qulqulluu gara kee kan dhufu. Guyyaa mataa isaatti dhufa. Obsanii eeggachuudha. Anoo bara baay'een kadhadhee bara baay'ee Waaqayyoon eegee hafuurri Waaqayyoo gara koo dhufnee isan kadhadheen arganne jechuu dandeenya. Sirriidha. Eeguudha bakka. Amma dhumaatti eeguudha. Inni gaafa barbaade gara kee dhufa. Amma dhumaatti. Waaqayyo gooftaan hunda keenyaa gargaaru. Hafuurri Waaqayyoo immoo mootummaa Waaqayyoof nu qopheessa. Hafuurri Waaqayyoo immoo akka eebbifamnu nu taasisa. Foonitti hafuuratti akka hiikamu wangeela akka labsinu nu taasisa. Ameen ameen. Mee gabaabaatti daqiiqa 5 kadhadha. Guutaminsa hafuura qulqulluudhaan guutamuu. Abbaa keenyaa si galateeffannaa galanni siif haa ta'u. Humni guutaminsa hafuura kee maqaa Yesuusiin saba kanarraa ta'u. Saba kee ati guuti. Aloonni kun hafuura kee naa guutaman. Aloonni kun hafuura kee naa jijjiiraman. Kaleessa kan hin geeddaramne. Kaleessa kan hin jijjiiramne. Kaleessa hafuura kee kan hin tuqamne. Kaleessa humna kee kan hin tuqamne. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin hafuura kee naa tuqaman. Hafuura kee naa jijjiiraman. Hafuura kee naa geeddaraman. Aloonni kun sabni kun gara makadha. Haaromsi addaa tokko guutaminsi addaa tokko saba kanarra haa dhufu. Geeddarumsi haa dhufu. Konfiraansii kanarratti hirmaachaa warri turan sagantaa kanarratti warri hirmaachaa turan guutaminsi addaa tokkoon guutamanii humna sagalee keen guutamanii humna hafuura keen guutamanii kana booda tajaajila haaraa akka tajaajilan faarfannaa haaraa akka tajaajilan kadhata haaraa akka kadhatan
humni isaanii akka haara'u anuunan geeddarame anuunan jijjiirame dhugaa ani ofirratti akka dhugaa baane walii isaaniif akka dhugaa baane sin kadhadha yaa Waaqayyo aloota kana geeddare. Waaqayyo aloota geeddaru qaba. Waaqayyo aloota jijjiiru qaba. Waaqayyo aloota ija isaanii mul'ata isaanii banuu qaba. Waaqayyo aloota kennaa garaa garaatti kennu qaba. Alootan geeddaruun qaba naan jedhe Waaqayyo. Aloota jijjiiruun qaba. Alootan haaressuun qaba. Alootan qodaa kolfina koo godhadhuun qaba. Alootan ergadhuun qaba. Makaturra labaatii kurrojeneme gloria. Ganama kana Waaqayyo si ergachuu barbaada. Ganama kana Waaqayyo qodaa isaa si godhachuu barbaada. Ganama kana Waaqayyo qodaa ulfina isaa si godhachuu barbaada. Heloo eessa jirta? Harka kee ol kaasi, harka keessan ol kaasaa. Hafuura abbaa kootiin sin eebbisa. Hafuura Waaqayyoon siniif kadhadha. Maashilaatii loorii jaanamaa koontaariyaa. Hafuura haaraatiin hafuura qulqulluudhaan kan guutamantu jiru. Humna Waaqayyoon kan tuqamantu jiru. Yesus yaadinaal. Yesus yaadinaal. Yesus yaadinaal. ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስ ስም። ተሞሉ በጌታ በኢየሱስ ስም። በመንፈስ ቅዱስ በእግዚአብሔር ኃይል በእግዚአብሔር ጸጋ ተሞሉ። ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስ ስም። ፉደዳ በቃ ኢየሱስን ስረት ያዱፉ ጅሬኛ ኬረት ያዱፉ ኬሰነሙማ ኬረት ያዱፉ ኤኙማ ኬረት ያዱፉ kansi jijjiiru nama kansi taasisu kansi geeddaru. Haleluuyaa haleluuyaa. Elsaayin jijjiire Elsaayi dinqii fuudhee ba'e. Eeliyaas wajjiniin bu'e. Ayyaana dachaa kan Eeliyaas irra ture fudhatee ba'e. Ilaa ganama kana sittan hima. Ayyaana dachaatiin akkatti dibamtu, dinqii dachaa tokkoon akkatti dibamtu, seenaa kee kan geeddaru Yesus ጌታ ነው። alootan geeddaruun qaba. Alootan jijjiiruun qaba naan jedha Waaqayyo. Weelaa tokko poosaa malaadiina muraajinii goontaariyaa. Wangeela kana humnaan kan lallabani, wangeela kana gootummaatiin kan lallabani, guddummaa Waaqayyoo gootummaa kan dubbatani, sodaa tokko malee, qaanii tokko malee, leeyyoo tokko malee, deebii kan jedhan, sirradhu kan jedhan. Haleluuyaa. Waaqayyoola aloota dibeen kaasa. Aloota dibeen kaasa. Aloota dibeen kaasa. Sobduudhaan sobduu kan jedhan, ejjituudhaan ejjituu kan jedhan, hattuudhaan hattuu kan jedhan, deebii kan jedhan. Aloota kan sirreessan, kan waliin aanii lallaban, kan waliin aanii faarsan, kan waliin aanii tajaajilan otoo hin ta'in aloota dhugaaf dhaabbatan, aloota dhugaaf dhaabbatan, dhugaaf dhugaatti kan dubbatan, ijaaf ijatti kan dubbatan. Ela sirra dhufaa jira obboleettii koo. Ela sirra dhufaa jira harki Waaqayyoo. Ela sirra dhufaa jira furri Waaqayyoo. Maakaaturraa labaatii kiroojentaarii baalaariyaa. Yesus ጌታ ነው። fudhadhaa humna guddaatu narra dhufaa jira. Fura Waaqayyootu narra dhufaa jira. Sirra haa dhufu. Seenaa kee kan jijjiiru, nama kan si taasisu maqaa Yesuusiin, maqaa Yesuusiin, maqaa Yesuusiin, maqaa Yesuusiin. Inni Dibooraa irra dhufe, inni Asteer irra dhufe, inni Iyyuu irra dhufe, inni Eeliyaas irra, Elsaayi irra dhufe. Ganama kana maqaa Yesuusiin sirraa dhufu. Fudhadhaa. Kan tajaajiltan fudhadhaa. Kan lallabdan, kan faarsitan, kan barsiistan fudhadhaa. Xinnoo guddaa wallaalaa beekan jedhu Hafuurri Waaqayyoo kan qophaa'e, kan isa barbaadeef hin dhufanni. Innoo birriin barbaadu, qarshii amma kana naaf siin hin jedhu, gubboos hin barbaadu, laphee bakee barbaada, keessa kee barbaada. Himmee bal'isee harka kee fudhadhu. Ela fudhadhu. Maasuulaatii Gilooriyaa. Ela afaan
haaraatiin jala afaan haaraatiin kan dubbachiisu jira namoota la afaan haaraa kan isaan dubbachiisu dubbadhu sodaatiin dubbadhu ala dubbadhu huma keessatti dubbadhu goluma jirtu keessatti dubbadhu dhagaa tuuraa laabaa torolobolobo didiibii gaassa dubbadhu ala abidda dargalan abidda namoota irra bubbuu abidda namoota irra bubbuu ciccitee namoota irra bubbuu maali jennaan hafuura koodha maali jennaan humna koodha maali jennaan dibatadha kennaa koodha abiddaan irraan buudha humna koon irraan buufadha ijoollee koorra jedha Waaqayyo ganama kana abiddaan tuqamanii kan baan jiru ganama kana humna hafuura qulqulluudhaan tuqamanii kan baan jiru wiikaatuurraa laabaatiyaa boor lallabaaf kan qophaa'ani boor wal ergaa garaa garaaf kan qophaa'ani boor dinqii Waaqayyo kan isaan irra ta'u humni isaanii kan haara'u kaleessa dabeessa kan turan kaleessa dabeetti kan turan jaaqna kan ta'an akka Phexros miikoo tooroo boodoo kulaariyaa riipaatii kaaposaa fudhadhaa maqaa Yesuusin fudhadhaa namoonni baay'ee fudhachaa jiru shalabalabalabalaba gantoora labalaba didibiga roolabalaba denama kiloorii lebe jeneme kilaariyaa haleluya Say miidhagina keenya Yesuus simboo keenya miidhagina keenya furu qulqulluun fudhadhaa isa malee bareedinni hin jiru isa malee ulfinni hin jiru isa malee kabajni hin jiru wow Yesuus ilma Waaqayyo fuura Waaqayyo harka Waaqayyo darbi irree Waaqayyo darbi humna Waaqayyo darbi isinirra haa ta'u maqaa Yesuus Kiristoosidhaan. Haaleluuyaa. Namootan galataaf dhaabuun qaba jedhe Waaqayyo. Namootan seenaatti jijjiiree galmeetti jijjiiree dubbiitti jijjiiree bareecheen dhaabuun qaba. Fuula kun kan irra taasisu ayyaana koo kan irra taasisu. Akkas jedhii saba kootti naaf dubbadhu jedha Waaqayyo. Ijoollee koo na dhagahaa. Ijoollee koo na dhagahaa. Ijoollee koo na sodaadhaa. Ijoollee koo na barbaadaa. Dhaloonni baay'een jedha Waaqayyo. Na dhiisee karaatti deebi'eera. Dhaloonni baay'een jedha Waaqayyo. Qullaa bu'eera. Dhaloonni baay'een jedha Waaqayyo. Ayyaana koo lafa buusee, mul'ata koo lafa buusee, ayyaana itti laadhi lafa buusee, qullaa fiigaa jira, qullaa tajaajilaa jira, qullaa faarfataa jira, qullaa lallabaa jira. Namoota baay'ee qullaa buusanii akka maraatummaa fiigannaa ilaalchisa Waaqayyo akka maraatu warra ta'ani. Maali jennaa Waaqayyo akkasnaan jedha. Dhaloota baay'eetu qullaa bu'e. Dhaloota baay'ee kaniin abdadhu. Dhaloota baay'ee kaniin eeggadhu. Eessa ga'u jedhee kaniin eeggadhu. Lafa kam ga'u jedhee kaniin eeggadhu. Na jalaa qullaa bu'an. Qullaa kan fiigan. Biyya lafaa keessa kan bu'an. Hojii seexanaa keessa kan bu'an. Cubbuu keessa kan bu'an. Leebgad kan kaatan. Waan qaban waan dhiisan kan hin beekne. Dhaloota baay'eetu jiru naan jedhe Waaqayyo. Maali rennaan gooftaan akkas naan jedha. Gara kootti haa deebi'an. Yoo gara kootti deebi'an. Yoo gara yaada kootti deebi'an. Fuula koon isaaniif deebisa. Yoo gara kootti deebi'an. Qullaa isaanii nan dhoksa. Yoo gara kootti deebi'an. Ayyaana koon itti uwwisa. Fuula koon itti uwwisa. Gara kootti akka isaan deebi'an naaf dubbadhu jedha Waaqayyo. Dhaloota baay'eetu nagane jedha Waaqayyo. Narkaa nyaatanii naganani. Narkaa dhuganii naganani. Walirratti kan kaantu baay'ate jedha Waaqayyo. Walirratti kan kaani. Boleetti isaanii obboleessa isaanii irratti kan kaani. Walii isaanii irratti kan kaani. Hundumtuu yaada mataasaa qabatee kan fiigu yaada koo dhiisee hundumtuu yaada mataasaa qabatee kan fiigutu baay'atee mana koo keessatti jedha Waaqayyo. Tona tajaajiluu qabanii, tolfina koo dubbachuu qabanii,
gara yaada mataa isaaniitti kan deebi'ani, gara maqaa wal balleessuu, maqaa wal salphisuutti kan deebi'ani, gara fuuran ta'anitti kan deebi'an, gara xuraa'ummaatti kan deeman baay'eetu jiru jedha Waaqayyo. Maali reennaan gooftaan akkas naan jedha. Kana booda naan jedha Waaqayyo. Warra na salphisan nan salphisa, warra na ulfeessan nan ulfeessa. Dhagahaa jedha Waaqayyo. Ani kana booda jedha Hafuurri Qulqulluun akka kaleessaatti ijoollee koo ilaalu, akka kaleessaatti warra na tajaajilan ilaalu. Kana booddee jedha Waaqayyo. Hangan obsu obseera, hangan dubbadhu dubbadheera. Kana booddee ani dhaabbadhee ilaalu. Warra maqaa koo salphisan, warra maqaa ijoollee koo salphisan, warra oliif gad kaatan akka saree maraatuu qullaa buusanii warra oliif gad kaatanii, warra dubbiif kaatan, warra hololaaf kaatanii. Kana booda naan jedha Waaqayyo. Warra na salphisan nan salphisa, warra mana koo salphisan nan salphisa, warra ijoollee koo salphisan nan salphisa. Awwaarri dahalloo ilaal Geeta. Warra na salphisan nan salphisa. Deebi'aa jedha Waaqayyo. Namoota 50 tanas gidduudhaa gara kootti deebi'aa jedha. Tamallasu ወደኔ ተመለሱ፣ ካልተመለሳችሁ ትዋረዳላችሁ ይለኛል እግዚአብሔር መንፈስ። ግን deebitan taanaan gara kootti deebitan taanaan hin salphattu, nan sin salphisa jedha Waaqayyo. Ani beeku gooftaan koo akkas naan jedha. Namoota 50 gidduudhaa gara kootti deebi'aa. Kaan jedha Waaqayyo otoo sabanii kan tajaajilan, kaan jedha Waaqayyo daandiin taane irra too jiranii maakaa toorraa laabaatiyaa. Ila namoota tokko keessatti dhiigan argaa afaan isaanii keessa dhiiga. Foon ciccitaa. Ila maali jennaa Waaqayyo afaan isaanii jallinaan kan guuteetu jiru. Arrabni isaanii jallinaan kan guute, afaan isaanii jallinaan kan guute, hamiidhaan kan guute, afaan isaanii sobaan kan guute, dhiiga namaa kan xuuxan, dhiiga namaa kan nyaatan. Akkas jechuun dhiiga kan dhugdu otoo hin ta'in maqaan namaa, maqaan abaluu, waa'ee abaluu afaan kee keessa kan guute, waa'ee namaa kan hin ciifne jallinaan kan guute afaan kee, afaan namootaa, afaan dhalootaa jallinaan kan guuteetu jiru as gidduu naan jedha Waaqayyo. Maali jennaa Waaqayyo gara kootti yoo deebi'an isa kana keessaa tufsiiseeni, jallina keessaa tufsiiseeni, hammeenya keessaa tufsiiseeni. Ani immoo jedha Waaqayyo gaarummaa koon ilaala, hafuura koon isaan guuteen gara qajeelinaatti isaan deebisa, gara gaarummaatti isaan deebisa naan jedha Waaqayyo. Yoo didan naan jedha Waaqayyo, yoo didan naan jedha. Ila kana booda warri nan dhageenye akka guutuu biyyittiitti Waaqayyo natti dubbata. Akka guutuu biyyittiitti, akka Itoophiyaatti, akka addunyaatti, akka guutuu biyya lafaatti natti dubbata Waaqayyo. Kana booda naan jedha Waaqayyo. Kana booda ከእንግዲህ በኋላ warra nan dhageenya irratti harka koon diriirsa, warra didan lafarraa nan kaasa, du'aan nan kaasa, bifa garaa garaatiin nan kaasa. Dhukkuba fakkeessee, rakkina fakkeesseen alootan ittiin lafarraa kaasuun qaba. Kanaaf jedha Waaqayyo gara kootti warra deebi'uu qaban haa deebi'an. Alootan na sodaachuu dide, alootan na kabajuu dide, alootan na ulfeessuu dide, ulfina mataasaaf fiigan dumtuu, kabaja mataasaaf fiigan dumtuu naan jedha Waaqayyo. Kanaaf gara kootti haa deebi'an, gara kootti haa deebi'an. As gidduudhaa otoo sagaagalanii, otoo ejjanii kan deddeebi'antu jiru naan jedha Waaqayyo. Otoo sobanii, otoo waliin aanii, aacaa barbaranii as gidduu kan deddeebi'antu jiru naan jedha Waaqayyo. Kanaaf maali reennan gara kootti deebi'aa jedhiitti naaf dubbadhu naan jedha Waaqayyo. Lapheen isaanii warra na'e, jireenyi isaanii warra na'e gara kootti deebi'e fayyinatu isaaniif ta'a, nagaatu isaaniif ta'a. Garuu naan jedha Waaqayyo asuma gidduutti laphee jaboota kan ta'antu jiru, lapheen isaanii danda'annaa kan ta'e. Maal jedha kun immoo eessaa fidee haasa'a kun immoo kan jedhantu jiru naan jedha Waaqayyo. Kaleessa sitti dubbadhee hin deebine, kaleessa sitti haasa'ee hin deebine, abjuudhaan isaanitti dubbadhee hin deebine, bifa garaa garaatiin itti dubbadhee hin deebine. Amma sadhumaatti naaf himi naan jedha Waaqayyo. Deebi'aa gara kootti, deebi'aa gara kootti. Hin deebita yoo ta'e boolla si eeggata, hin deebitu yoo ta'e badiisa si eeggata jedhiitti dubbadhu jedha Waaqayyo. Laatii kaaruu, laatii maaluu, laabaatii kilooriyaa kanarratti qoosantu jira jedha Waaqayyo. Kanarratti qoosan, kanarratti baacan, ulfina koorratti kan qoosan, ulfina koorratti kan qoosan, kan baacan. Waaqayyo irratti qoosuu
waaqayyo irratti baacuu jechuun akka dubbii sagalee waaqayyootti jiraachuu dhiisuu jechuudha. Akka dubbii waaqayyootti jiraachuu dhiisuu jechuudha. Waaqayyo irratti qoosuu jechuudha. Waaqayyo irratti baacuu jechuun maakaa tooraa laabaatiyaa ganama kana maqaa Yesuus Kiristoosin deebi'aa gara waaqayyootti hin deebina. Kottaa hundi keenya hin deebina. Aloonni hin deebina. Xinnaaf guddaan hin deebina. Hafuurri waaqayyo gaafa nama guutu gara waaqayyootti nama deebisa. Gara Kiristoositti si deebisa. Gara yaada waaqayyootti si deebisa. Gara eebba waaqayyootti si deebisa. Gara haaromsaatti si deebisa. Gara geeddarumsaatti si deebisa. Gara jijjiiramsaatti si deebisa. Haleluuyaa. Saamu'eeliin warra na ulfeessan nan ulfeessaa, warra na salphisan nan salphisaa jedhe waaqayyo. Har'as waaqayyo isa kana dubbachaa jira. Warra na kabajan nan kabajaa, warra na ulfeessan nan ulfeessaa, warra na salphisan immoo nan salphisaa. Furri waaqayyo akkas naan jedhaa.